Dhimma caalaa bultumee yaalii ajjechaan irratti gaggeeffamee ture jedhee barreesse irratti Andu'aalem Gosaa bakka sana akka turee fi miidhaan akka irra ga'ee jiru dhaga'amaa jira. Dhimmichi xiqqoo wal xaxaa ta'us edda galgala hoteela Qananiisaa kan naannoo Booleetti argamutti Andu'aalem kilabii inni keessa hojjetu keessaa caalaa bultumee bashannanaaf dhaqa. Egaan akkana odeeffadheetti iddoo sanatti ture caalaan nama biraa wajjin kan inni wal lole. Iddoo kanatti ture Andu'aalem Gosaa caalaa bultumee irraa qabuudhaaf walakkaa sanii yemmuu sun itti miila isaan kan argate. Odeeffannoo kana riyaa Andu'aalem Gosaa itti dhiyoodha jedhee yaade gaafadhe jennaan kana naaf hime. Akkuma agartan kana caalaatu kilabii keessatti namaan walitti bu'e. Gurbaasa waliin wal lole sana nan rukuta malee jedhee jennaan Andu'aalem utaalee dhaqee caalaa qabe. Kana gidduutti kan xiyyiitiin miila argateen jedhee naaf hime. Dhimma kana immoo xiqqoo wal xaxaa kan godhu akka itti caalaa bultumee barreessee fi akka itti dubbatamaa jiru adda addaadha. Caalaa itti barreesse akka kana yaalii ajjechaa hoteela Qananiisaa Baqqalaatti guruuppii faannootiin irratti gaggeeffame irraa hafeen jira. Akkuma kamittuu hanga mana koo galuttis na biraa hin hafne. Konkolaataan koo miidhamtee jirti. Ani garuu lubbuun hafeen jiraa jedhe. Waan dhimmi kun dhuguma dhimma dhuunfaa ta'uu danda'a. Anis viidiyoo kana hojjechaa jiruuf gatii dhimma inni barreesse gatiin amanee isinitti himeef. Garuu akkuma agartan caalaa bultumee poostii isaa keessatti dhimma Andu'aalem Gosaa akka dingataas rukutamuusaas yoo ta'e achi turuusaa waa tokko waan ifa godheen qabu. Dhimmi konkolaataan caccabuunis ta'e wanti biraan erga achiitii bahame booddee ta'uu danda'a. Waanuma fedheef baga namni tokko waa tokko yoo ta'in baga lubbuun nama tokko hin miidhamin. Dhimmoota uumamanii fi wantoota ta'an irratti immoo ibsa bal'aa akka isaan nuu kennan abdii guutuu qabna.